waggaa booda sadeebi'u ji'a booda sadeebi'u boqorii sadeebi'u sinuuf akka durii mootummaan si idee miti walinni si gaafatu wanta balleessite jiraannaan qopheessee marammaree achi booda si galcha itooti yakkan qabaatiin sinidu mootummaan an sadarkaa tiktokaraatti maamna laalta kan dhibuudha mati an tiktokara miti bara ay dhiifama wajjumaan ta'aa jirra jedheetti dhiifama yoo sitti balle jedhin lammatatti hin deebi'in dhiifama wajjumaan ta'aa jirra walumaan ta'aa jirra jedheetti walumaan ta'aa jirra jedheetti dhiifama guddaa natti toleera jechuun natti toleera wajjumaan ta'aa jirra sirrii dhugaa jetti ani laa tokkoffaa aslii koo nama waan anaasa'u beeku waan mootummaan si gaafatu beeku nama seera beeku nama heera beeku nama safuu beeku nama oromummaadhaan guddate nama shari'aa beeku gatiin ta'e sadarkaa hidhaatti wanti nagalchu hin jiru garuu har'a sadeebi'u waggaa booda sadeebi'u wanta na gaafachiisu jiraannaa inuma si gaafata mootummaan si hidha dhiirri maali numa hidhamti rakkoo maalii qaba jetti dhiirri numa hidhamti garuu namni baay'een maaliif hin hidhamne naan jedhu maal jechuu balleessa malee qabdaa warri tiktookaroonni hidhamaa jira yennaan namni hundi waan hidhamu seene siyaasa gochuu barbaadaniitu namoonni tiktookara mootummaan hidhaa jira jechuu barbaadaniitu malee tiktookara qofa miti kan hidhamaa jiru warra balleessan yookiin immoo balleessaa qabu waan ilaaluun qaba jedhee mootummaan akka jiru hidhaman godhe malee lafaa ka'ee nama ni dhufu lafaa kaan hidhamuun zabana durii darbe jibbiinsaan hidhamuun zabana durii darbe maleetu jibbiinsaan ta'e torban tokko yoom jiraanna biyyattii keessayyuu amma ulaa gama nama hiisuu nama niisifne walii wallaalle bar feeddannaa barbaada gaa wanti hundiyyuu wantoota miidiyaa yeroo fayyadaman wanjala ta'an kan nama hiisisuu danda'u maaliif kana jedhanii zeenan nuun dabarsinere ay miidiyaa gaafa banatte jettu waan si gaafachiisu waan si hin gaafachiisne baruu qabda eshi bakka malee mootummaan maaf si barsiisa kana barachuu qabu maaliif si barsiisa mootummaan dirqama isaa miti kun dirqama keeti kun dirqama namicha sooshaal miidiyaa callisee na hidhaa yoo balleessite ka si balleessinaan immoo si hidha gaaffii maalii qaba amma fakkeenyaaf pirezidaantii maammina sumarraa geemii taphataa hin hidhame maali badiin jettee yaaddate akka nama waan anaafati hin beekne jira ta'a mootummaan waan gaafachuu barbaade jira ta'a maal beekna asii kun akka ilaalcha keetitti badiin maali jettee yaadda hin beeku waan kana jechuu hin danda'u maammeen nama an beekuudhasi nama walii galluudhasi nama baay'ee beeku gatii ta'ee biyyoon biyya jiraadhe dhaqeen gaafadha hidhamuu isaatiin garuu biyyan jiru adoonaayis haa ta'uu isas jaaniis tun bee jiraadhe wallahi dhaqeen gaafadha mirgaam nama hidhame gaafachuu hin dandeessa wajjin nama galchanii atilee tiktookarii jedhanii inni tokko godhin asli mootummaan tiktokara hidhaan jiru eenyu hidhaa jirare indee jarra tiktokara fina jedhan malee nama sooshaal miidiyaadhaan yookiin badii uumee jedhu yookiin immoo akka inni baratee ba'u gochuudhaaf ta'a malee tiktokara ammaa taanaan miliyoona meeqa miliyoona 4 oltu fayyadama maali miliyoona 4 miliyoona 40 oltu fayyadama akka sheekaa roobee isaan leenjisanii gadhiisuu fi sheekaa roobee hidhamanii jiru miidiyaa kanatti barqabaa ganu dhiisa jedhanii torbaan tokko hidhamanii gaafa bayan sheeka guddaa የተረጋጋተ ሆኖ አንተ والله dhugaasoof jennaan asli kiyya hidhaanii tokkoffaa balaa irraa si qaba lammata immoo barattee baata nama taatee of jijjiirtee baata mana hidhaa turuudha mana hidhaa tokko tokko ፖለቲከኛ hunda ta'anii turanii amma erga hidhaa bayanii daaqaa malee dhiisan ፖለቲkaa maalin beeku asli kiyya ani shittoo dibachuu malee maalin beekan sadarkaan kiyya sadarkaa shittooti sadarkaa shittoo irraa ol nan qabinaa jedhee yeroo hundee madheen jira bar politikaa saasawuu magaalaa balleessite miskiinni waan nyaatee bulun qabu ati shittoo biliyoona meeqaa ummata irratti dibachuun saayikoo ummataa miiteertaa jedhee mootummaan siidhuu hin danda'amu osoo barbaade
Anta akkasitti ofiitiin beeku namatu naaf fida kenna dhufummoo tola fudhadheen akka barbaadu. Ati tolas fidi bitis ana mootummaa ta'e eega feemasoota hidhuun hin oolle shittoo miskiina akka asli ka guyyatti yeroo sadi nyaatee hin bulle kanarratti shittoo afuuftee saayikoo isaanii mitir ta'ee si hidha torban tokko akka taragaggaatu shittoo. Mootummaan kana maaliin yaada beektaa? Mansuur shittoo dibataa jira. Warri shittoo bitachuu hin dandeenye immoo doodiraantii dibadhaati qulqullummaa keessan eegaatii nama qulqullaa'aa jiraadhaa jedhaan. Malee shittoo dibachuudhaaf mootummaan garuu shittoo sana hannaan finnaan shittoo sana mootummaa wajjin taatee finnaan shittoo sana nama mootummaa jala fiiddee finnaan shittoo sana suuraa nama mootummaa agarsiistee finnaan shittoo sana yookiin beekamtii kana ani muummicha ministeeraa wal qabatee nama biyya bulchaa jiru hundaa wajjin suuraa qaba. Takkaa garuu suuraa sana agarsiisee hin beeku. Agarsiisuu nan danda'a garuu suuraa sanaan waan hin taane hojjedhee kun nama 2,000 na ilaalaa jira. Sibira 1,000tu jira. Takkaa maqaa mootummaa kanaan maqaa oromummaatiin maqaan taaneen farankaa tokko argadhee hin beeku. Ittuyyuu beekamtii argachuun kun namiidha malee nam fayyadne biyyattii irratti. Kabajanas biyyattii alaa torban tokko gibbee kana dhufe. Torban tokko torbattii kana keessatti illee waa meeqa argaa jiran asitti. Kanaaf jennaan beekamtiin kiyya namiidha malee nam fayyadne biyya koo irratti. Bareeda. Haa ta'u. Waadaan nuusente sanuu akkam goote kun amma waggaa kurnaffaa guutuu faanaafaatti seenaa baatti guyyaa 20 nu hafe bara 2026 kun. Annas sargii ni gora jettee turte waggaa kurnaffaa. Biyya jiru kana dhufta rakkoo maalii qaba? Yookiin immoo Finfinnee dhufta. Daayitoo Finfinnee dhufu Dubaay. Maayin gurbaan joosii dhamu beektaanii joosii xeenaa siizim jedhu. Irraan qabii warreen qaba akkaawuntiin diimaa tuqqii akkasitti darganne godhii si jira na darbe bar sitti himee ture. Diimaa sitti agarsiifne gisee sitti ergu joosii ka jedhu sun. Ana bira dhufne tokko sana. Request ma gaafate. Shittoo keessan dibachuu malee waa itti tookii kana hedduu hubannoo qabdan jechuudha boonsa. An tiktokara miti kanaafan baay'ee hubannaa isaan qabu. Maqaa waaqayyootiin. Amiin. Tiktokara mana mau fayyadamu tiktokara jedhamami akkami kallacha irratti bareedaa qaba tiktokari warra akkami. Ay tiktokara ati ofii keetiin an tiktokara ofiin jennaani numa taata. Angaruu takkaa tiktokara ofiin jedheen beeku. Ittiin fayyadamaa ittiin bashannanaa shittoon ittiin dibadha malee waa biraatti hin godhu tiktokara. Anama doktori ofiin jira yeroo baay'ee. Kanaaf you are a doctor. You are not a TikToker, brother. Ati doctor malee tiktokara miti akkas taanaan. Ani tiktokari miti. Gaafuma lafti nagaa atu akka tiktokari ofiin jedheen beeku amma tiktokari yeroo jedhamtu kanatti hin awwaggatani nama tiktokara ofiin jedhuun balaaleffadhaa. Garuu al tokko haadha faatiin maqaa si balleessaa dhagahee. Maal jettee? Doktor Asliin